akkam jirtan hordoftoota OGMC kun sagantaa keenya wirtuu aartiiti. Sagantaan keenya wirtuu aartii har'aa imala dheeraa deemnee qopheessineerra. Imalli keenya hedduu dheeraadha. Imala dheeraa nu hafuu irraa hara galfiif magaalaa Frankfurt wayita geenne wanni akkanaa jira jechuun gurra nu buunaan ijaan illee argine waan ofii argine kaameraan isiniin geenna jechuuf bilbila takkaan GPS'n masakkamne balbala geenne. Mana kana ilaalaa yoo ilaaltan tarii magaazina yookiin kuusaa meeshaa ijaarsa manaa galma walgahii yookiin warshaa wayii isinitti fakkaatu mala. Yoo dibbee akka cidha baadiyyaa durii fageennaa dhageettan ammoo galma cidhaa jechuu bira dabartanii cidha eenyuutiin hin oolu. Gurra qeensitanii ija osoo hin limsatin maal sirbaa jiruun illee akkasuma itti aana. Amma kana sana jennee jettee isinitti hin himnu. Waliin ol seennee waliin agarra. Gurra shakkani dhiifnee ija agarree amanna. Afroton! Ana dhufu isiniin jedha sabaa. Ana jenne isinis bakka buune. Inni kun biyya Keenyaatti dhufee, inni biyya Jarmaniitti dhufee, ibsa biyya Oromootti dhufee. Anis Isa kamtu biyya Jarmaniitti dhufe? warra kootu biyya Jarmaniitti dhufee. Akkuma namoota biyya garaagaraa irraa walitti dhufanii tokkoomanii waliin hojjetan manni kunillee meeshaalee garaagaraatiin guutamee tokkoomeera.
meeshaa muuziqaa aadaa kanneen erga ijaan quufnee booda eessaa kaatanii as geettanii gaaffii kenna ture. I went to Africa first in '85. This was a journey where I went by myself to learn drumming because I found myself a couple of years ago already interested in percussion and drums. Jalqabaan kan gara Afrikaa imale bara 85 keessa ture. Kaayyoon imala kootiis ogummaa meeshaa muuziqaa dibbee jedhamu barachuuf ture. Fedhiin meeshaa kana taphachuu waggoota muraasa dura na keessatti waan uumameefidha. Kana malees fedhiin weellistoota Afrikaa barachuu hawwii guddaa na keessatti uume. Affeerraan na godhamee gara Senegaal deeme. Kun erga barumsa koo kan yuunivarsiitii xumuree ogummaa barsiisummaatiin eebbifamee boodaadha. Garuu ogummaa barsiisummaa kana itti fufuu waan hin barbaanneef yaada mataa kiyyaatiin ogummaa meeshaa muuziqaa dibbee taphachuuf itti fufe. Yommuu ogummaa dibbee taphachuu kana barataa turetti akkaataa jireenya kiyya fuula duraas dhimma kanaan wal qabsiisuu danda'u irratti karoorfataan ture. There was a small group which is completely different till today. It's echo on these instruments, and so I started bringing some drums, and the echo was good, and I started being participating in '86 to African festival happening in Frankfurt in the Third World House. Haaluma kanaan dibbee lakkoofsaan muraasa ta'an Afrikaa irraa fudhadheen gara Awurooppaattiin deebi'e. Feestivaal Afrikaa bara 86 biyya Jarman magaalaa Frankfurtitti gaggeessame irrattis hirmaadheen ture. Feestivaala kanarratti aadaan biyyoota Afrikaa hedduu kan irratti dhiyaatan yommuu ta'u, Itoophiyaas bakka bu'uudhaan aadde Dassituu dubartiin jedhamtutti achirratti hirmaattee turte. Anis aadde Dassituu haadha manaatii yatan ammaatiin kan wal bare achirratti jechuudha. Dassituun aadaa Oromoo fi muuziqaa Oromoo achitti dhiyeessitee turte. Anis sirboota lixa Afrikaa feestivaala kanarratti dhiyeesseen ture. Anaaf Dassituun achirratti erga wal barreen booda humna keenya kana walitti cuunfinee gara Afrikaa imaluudhaan ijoollee leenjifnee hojii kana milkeessuu barbaanne. Dassituunis gammachuun yaada kana qeebaltee itti deemne. Erga hojii kana eegallee booda qunnamtii keenya babal'ifachuuf Jarman keessa iddoo adda addaa naanna'uunee maamiltoota hedduus horanneerra. Maamiltoonni kunniinis magaalaa Frankfurt, Munich, Kolonii fi magaalota biroorraa kan walitti babbaanidha. Kun bu'uura guddaa nuuf ta'eera. Walqunnamtiin keenya kun babal'achuudhaan kaampaanota biyyoota gurguddoo akka Ameerikaa, Jaappaanii fi kan kana fakkaataniin walqunnamtii yookiin immoo hariiroo gaarii uumneerra. Maamiltoota hedduus qabna. Hojii keenya kanarrattis dinqisiifamaa jirra. Maamiltoonni hedduun kan nu wajjin hojjetan hedduudha. Biyyoota adda addaarraa dhufanii asitti kan nu wajjin muuziqaa barsiisanis jiru. Fakkeenyaaf Mahmud Keetoon isa tokko. Aadde Dassituun erga biyya Jarman dhufanii barumsa isaanii itti fufanii barachuuf yeroo hin hayyamamne keessatti tattaaffii cimaa godhaniin irra aananii erga baratanii booda gara hojii kanaatti makamuu isaanii dubbatu. Rakkoon isaa maal ture kiseen biyya kana dhufee barachuuf hin hayyamamu nama alaatiif rakkoodha beekama. Nama baay'ee warri ana fuuldura dhufan iyyuu jiru. Barachuun nuuf haadhaan hin hayyamamu yookaan baratanii doktorii isaanii godhatanii yoo dhufan yookaan doktorii godhachuu dhufan duwwaa danda'u malee nama ta'eef hin hayyaman. Anaan haadhumaan namoota akka kootii ammas nima jiru keessatti dubartootaa fi piroofeesariin tokko kan naan jedhee dubartoonni ijoollee godhachuuf haadha manaa ta'uudhaa fi barachuun barbaachisuu naan jedhe. Jarman piroofeesariin nama Jarmaniin suni hin jaallatamu hamma guyyaa har'aatti hin jirulleedha. Faamiliin isaa hundumtuu du'aniiru hin jiran. Mi'a isaa kan dhaalee isa hojii yuunivarsiitiidha.
mi'a isaallee kan dhaale. Maaliif isiniif hin ta'u dubartoonni ijoollee guddisuu malee hin baratanii jedhe. Nu warra Afrikaa osoo hin ta'iniyyuu warra Jarmaniitiif iyyuu barachuun salphaan ture jalqaba. Garuu isuma dhugumaatiin nama hundumtuu iyyuu dhiirsa ta'u dubartoota ta'u yoo tattaafate warra gahuudhaa fi wanta gaarii ta'e irra gahuudhaaf hin danda'a. Utuu iyyuu caalaa tattaafadhe iyyuu caalaa kanarra dhaquu ni danda'a. Garuu tattaafachuu sanaa fi silamaan jedhee warri tokko jedheen ture muuxannoo jiraachuuf namni muuxannoo barbaachisa. Jiraachuudhumaaf. Akkuma immoo faamilii gaarii keessa dhufeen jiroota warra keessa darbanii ji'aan jiru hojjetan qonna isaanii qotan ji'aan illee faamilii akkasii keessaan dhufee warra dilbiitii kanaaf taa'uun beenu. Biroo demonstreeshinii baradheeraa garuu hojjechuu siif hin ayyamuudhaan sadarboonni dabalee ijoollee guddisuu baradhe anju keessa. Asitti moo? Asitti. Maal barattan? Ijoollee guddisuun baradhe. Anju keessa jedhama gaafa ingilinyaatiin waggaa 3-4 na barbaachisa waggaa 3-4 na fudhate baradhee fixuudhaaf. Ani ijoollee guddisuus na hayyamaa warra ijoollee guddisan iyyuu tireenii gochisiisuun naaf hayyamama. Achirra duraan immoo waa'ee bizinesii baradheen ture organizationii bizinesii baradheen ture. Jalqaba horii argadhee damuusa argadhee deemaa ture argachaa ture wanta gochuu barbaade biyyuma Afrikaa dhaqee arguun barbaade. Waama tokko miti lafeedhuma biyyeedhuma Afrikaa irra dhaabbadhe al tokko arguun barbaade ergan biyya keenya bahee tureera miti. Biyya West Afrikaa dhaanne jaalallee obboleettiisaa wajjin nama meeqa nama 8 taanee deemne. Ijoolleen biraas turanii yommuu sana dardarayyuu turre achirratti aadaa irratti hojjechuun jalqabachuma kaasee. Aadii sumaan qabee biyya koo biyya Afrikaa biyya keenya biyya Oromoo duwwaatu hin ta'ini biyya Itoophiyaa duwwaatu hin ta'ini biyya Afrikaatti amana. Achirra darbee immoo biyya addunyaa hundumaatti amana. Namoonni ittiin hojjechaa turas immoo addunyaa biyya lafaati. Warra Jaapaanii ka'ee warra Ameerikaa ka'ee warra Eeshiyaatti ka'ee dhugaa nama hundumaatu jira. Achi immoo gaafa deebinu maal baratanii dhuftan nuun jedhan namoonni biyya kanaa akka mi'a kana ittiin barannee ittimnee fudhannee dhufnee taphachuutti gaafa kaanu namni hundumtuu baay'ee itti kufanii jaallatan mi'a kana. Achumaan workshooppii barsiifnu sana booddee achirraa kaasee guddatee hamma koompanii ta'utti ga'ee. Galatoomi. Asirratti ijoolleen xixiqqoodhaafis hin barsiifamaa mata maaliifis hin barsiifamaa namoota gurguddaadhaafis hin barsiifamaa kan biraayyuu haafuu mana sagadaattis fudhatanii ittiin workshooppii godhatu dhukkubsataas immoo ittiin xiqqoosa riilaaksii gochuuf mi'i kun bitamee ittiin hojjetamaa yookaan immoo muuziqaan barsiisuudhaafis kun yeroo baay'ee fudhatameeti ittiin taphatu. Muuziqoonni biyya lafaa irratti beekamanii warri percussionistii kan Haalii Balafontee fa'aa even kan Michael Jackson iyyuu namoota baay'ee biyya lafaa irratti kan beekamanii gisee tokkos Whitney Houstoniin percussionistii isaanii as turanii gaafa taphatan mi'oota gurguddaa wajjin makanii taphatu mi'a kan beekameera jechuudha baay'ee aadaa Afrikaa irraa fuunee hamma addunyaa irratti akka beekamu goone kanaan baay'ee ammayyuu faamiliin barsiifata ijoollee isaa mana samaalistiin barsiifata namni hundumtuu salphaadha kanaan riilaaksii ta'uudhaaf maaliif akka muuziqaa instrumentii warra kaanii nama rakkisuu ofuma dhaga'uudha. Jalqaba gaafa rukutanii of sodaatu namni utuma jedhanii mi'a kana qaqqabatanii jedhanii fi baruutti ka'u. Isa jalqabaan sodaatu rukutanii mannaan sodaatu turan namoonni baay'een aniyyuu. Immoo kan koyyuu miti dubartiin waan akkasii faan taphatan jedhee sodaachaa ture. Garuu namni hundumtuu ammaan taphata. Ijoollee isaaniis hin barsiifatu. Abbaan fedhees qophaasa fudhatee luqqee irra kaawwatee dhaqee bakkeetti socho'uu danda'a. Baay'ee mi'a gaariidha maaliif mi'i kuni mukarraa hojjetame muka tokkorraa hojjetame akkasittiin qirixanii irraa baasanii hojjetanii miidheessanii akkasittiin hojjetan. Ani immoo namummaa kun mi'a baay'een jaalladha.
keessatti mi'a mukarraa hojjetamu muka kana humna harka namaatu keessa jira. Inni harki namaa kana hojjetee akkas miidhagsee fiduu namnis dabalee fudhatee itti jiruura oolchuu danda'a jechuudha. Maaliif baay'ee namatti wanta namatti hiikuuf akkuma mi'a manaa jechuudha. Ittiin immoo sagalee isaa of dhagaa gaafa rukutuu of dhaga'ee maaliif irratti gaafa sagalee kana dhagaanis ittiin taphatanii irrattis faarsaa faarfachaa weeddisaa kan ittiin taphatan jiru akka amma taphanne agarsiifne kanatti. Namni tokko qophaas taphatee hamma barbaade yeroo ittiin dabarfachuu danda'a. Konsantireetii gochuu danda'a. Sodaa mataasaa illee ofirraa fageessuu danda'a. Kun egaa waan namatti taphannee xiqqoo siree laaksisaa nudha. Garuu booddeessaa kan jiru beekumsa akkamittiin mi'i kun biyya lafaatti agarsiifamuu fi akkamittiin hormaata dinagdee ittiin godhatamu. Dinagdee sanaan immoo manni ittiin kaffalamaa, hojii isaanii ittiin kaffalamaa, itti baasiini. Mi'i kun immoo hojjetamee biyya Afrikaa irraa gaafa dhufu isa duraallee xiyyaaraan dhufaa ture. Amma erga markabaan dhufuutti ka'ee yeroo dheeraadha. Hojii baay'eetu keessa booddeessaa jira. Asittis dadhabbii baay'eetu jira. Inni baay'ee jiruu isaatti baay'isee warra baankii wajjinii namoota wajjin kan jiru hojjetu akkamittiin baankiin siistamiinii fi wantoonni hundumtuu akka fankshanii ta'uu dinagdee horachuu irratti baranneerraa baay'ee ibsaanii samarratti baratee namoota baay'ee qabnaa dhaqee hamma nama 10 caalaadha kan nu hojjisiifnu. Gizee jiruun baay'atee jiru immoo itti daballee hojjannaa. Warri alaa dhufanii hojjetanii deeman jiru. Warri immoo gara nama 10 kan hojjisiifnu biyya alaatii biyya West Afrikaatii Gaanaadhaa Giiniyaa bakka mucaa namaa ture. Kosteefatan dhufaa. Kanarraa kan hafe immoo mi'oonni Biraazil irraa dhufan jiru. Warra akka Kongaa kana. Chile, Peru, Pakistan. Instruments of the world. Yeah. Ja, aus Deutschland kommen auch einige. Ja, aus europäischen Ländern. Biyya Euroopaattis kan dhufu jira. Bakka kanaafuu maqaa isaa maal goonee himne Afroton mi'oota biyya lafaa jennee keenye. Sanarratti kan egaanu kana jalqabne gaafa deemnu fudhannee dhumne inniyyuu workshooppii godheeraa koreograafii sound workshooppii gochaa turanii dalamis gochaa turanii break daansii gochaa turanii bara sana immoo break daansiitu jalqabee Afrikaa Baadiyyaa jedhama innis ture ijoolleen baay'ee injooy gochaa turan ijoollee baay'een tochii guddaa ture sanarratti dubbiin kun dhufe kaalcharii garaagaraa biyya garaagaraa aadaa biyya garaagaraa barachuun. Kanarratti jalqabnee walii wajjin koompanii kana dhaabne gaa. Ergasii kaanee gulufaa jirra. Thank you, Mother, for telling us about history of Afroton, the history of how you started to set up the business. Galatoomi harmee waa'ee Afroton nutti mukeetiif akkaataa biizinasii kanatti eegalte waan hundaa. Dhaloonni lammataa jechuunis an ilmi kees kaampaanii kana keessa hojjechuuf murteessee hojjechuu jira. Kunis bara 2006 dhugoomee daandii keen hordofe. Kunis CE fi Mikaa'el waliin kaampaanii kana keessa hojjechaa jira. Yeah, it's international business. It's you meet many people from all over the world, musicians. Biizinasiin kun guutuu addunyaa hunda haala hirmaachiseen hojjetama. Weellistoota bebbeekamoo guutuu addunyaatii dhufan waliin waliigallee waliin hojjenna. Hariiroon nuti qabnu bal'aadha. Fakkeenyaaf Senegaal irraa weellisaan beekaman tokko kan nu waliin hojjetu jira. Innis gosa muuziqaa biyya Senegaal jambii jedhamu Awurooppaadhaan wal barsiisaa jira.
Anaaf Afroton bakka yookiin wirtuu aadaan uummattoota addunyaa itti kuufame bakka itti wal argan akkasumas wirtuu barnoota aadaa keessaawuu gosoota muuziqaa addunyaati jedheen amana. Barumsa koo sanayyuu jiruu asii keessa galcheera. Maaliif barumsa kan biiroo organisationii baradheera, ijoollee guddisuus baradheera, pedagoogiidha. Innis pedagoogiirraa dhufe. Kanaaf gatii jiruu dinagdee duwwaatu hin ta'in wanta iddoo biraatti ijoollee barsiisuu baraande sana hundumaa saayikolojiisaa, pedagoogiisaa waan hundumaayyuu meetodiisaa hundumaasaa asirmoota garaagaraa finnee warra Afrikaa fudhannee isaanii wajjin hojjechaa turre. Isaaniyyuu akkamittiin akka Euroopaatti nama barsiisuu akka danda'an barsiifne. Maaliif akkuma tradishiniitti aadaatti yoo barsiisanii dhaqee hin fudhatamu yeroo baay'ee namni namuu danda'a. Kanaaf isa akkamittiin akka aadaa gara ol ka'aatti jechuun inni kunis aadaa gaarii miti kaaniyyuu garuu nama wajjin caalaa walii galuudhaaf akkamittiin akka nama barsiisu karaa nagaatiin isaan barsiifne baay'ee isaanis nu wajjin barsiisanii innis astamaariidha. Kanaaf isaan barsiisa akkamittiin akka barsiisanii waan baay'ee bu'aa qabudha. Nama wajjin walii wajjin gaafa dhufnee jiru wajjin sanaa bu'aa baay'ee namoota biyya garaagaraa biyya Eeshiyaa akkuma jedhee warra Jaapaanii biyya Afrikaas kan dhufan jiru mi'a biyya Afrikaatti gaarri caalu kan dhufe maanni Ijiptiin dhufaa karaa Saawus Afrikaatis dhufaa West Afrikaan dhufaa garuu karaa keenya xiqqoo yaraadha kan dhufu waan baay'eetu jira. Kun garuu namummaa kooti wajjin jira ga'an nama Afrikaa waan ta'eef mi'i kun mi'a Afrikaati isa walitti fidee namni yeroo baay'ee na gaafata eessaa dhuftee eenyu ati ani baay'ee isaanii gaaffii ana rakkisu garuu jiruu kan akkan jalqabee kan koo dhiisee san waa'ee muuziqaa instrumentii namoota barsiisuutti ka'e. Kanaan baay'ee na gargaaree akkas jechuun biyya koon jiraachaa jira asitti biyya koon godhadhe asitti waa'ee Afrikaa maaliif harka dhibbaanii nama alaa ta'uu hin dandeenyu bakkuma dhalanne maleessa. Aadaan keenya immoo baay'ee gaariidha. Utuun aadaa gaarii kana keessaa dhufuu baadhee aadaa nama biraa nan fudhadhaa kooyyuu hin beeku. Maaliif aadaa koo gaan beekaa kanaafan aadaa nama biyyaa ulfina kennaa fi nan jaalladha. Aadaan biyya keenyaa immoo hin fudhatamne jira. Isan fudhatamne sana yeroo baay'ee akkuma wayyaa ofirraa baasanii dhiisuudha. Garuu aadaa ofii haadhaan raafachuu namarra hin jiru. Ulfina kennuufi jira maaliif ulfinaan guddanne iddoo kana dhufne. Namni keenya baay'ee biyya kootti baay'een gammada maaliif. Kanaaf namni keenya wanta ittiin of tuffannu hin qabnu. Akka ittiin nuyi mana ijaarrannu akka nuti qonnaa keenya qotannu harka meeqaan dinqiidha. Yoo teessanii ilaaltanii amma asitti gaafa agartanii amma argaddoo kanattis nyaata dinqii dandeettii gaarii qabna sammuu gaarii qabna. Egaa bara si'anaa kana egaa akka abbootiin keenya akaakayyuun keenya guddisanitti ijoollee keenya immoo dabalee guddisuudhaaf nu dhiba. Asittis taanaan biyyaanis taanaas maaliif diddiramaa deemaa biyyi xiqqoosee diddiramaa deemaa ta'uyyuu aadaan keenya hin badu. Kanaafanii mi'i kunii annamummaan koo mi'a tokko tokko agarsiisuun barbaada. Kun aartii kooti gaafan aartii kana hojjechuutti ka'ee alan ture bakkeetti baanee gara nama 7 isaanaa haree aartii qaba. Kan koo yeroo hundumaa guddaa aartiin koo maaliif akka sa'in beeku nan guddisa maaliif tiraanspoortii irratti na rakkisa. Jalqaba bakka walakkaatti muree lama gochuu barbaadeen ture namoonni iyyanii murtanii isa akkumatti kaa'inaan jedhan. Wantan yaade yookiin kana hojjedhe
waa'ee namaa yaade gizee ani biology baradhe barumsatti waa'ee kromosoomii baradhe ishee duwwaa yaade suni kromosoomii yaadachiisu akkamitti sana akkas godhee katabee achittis halluu kana hojjedhee hin beekamu humaan akkasin sun hojjedhu akkas ta'ee sana booddee dhumarratti suni akka honneetii fi akka bilaacha fakkaatee sana miti garuu ani itumani halluu jettamti ituun halluudhaan hojjedhu akkuma akkas ta'ee yaadi koo baay'ee guddaa ta'ee muree lama gochuuf hin ta'es akka transportiidhaaf salphaa ta'uu fi effektii garaagaraatti kaa'an ture gubbaa sanaa kirriitu keessa jira. Kirriin suni waan akka namootaa fakkaatee ture nan dhiisee yoo keessa lixanii ilaalan waan baay'ee keessa jira namni hundumtuu bifa mataasaa qaba maal akka ilaalee hiikkatu maaliif amannaan hiikee isin bira ga'uu hin danda'u kun jaalladhee akkas godhee hojjedhee diddiiroo waati dabaluuf jennaan hiriyoonni koo dhufanii raawwateera jiruun kee raawwateera waan tokko dabalteen hojjetiin ittiin bo'inaan jedhan gaafa narraa hiiqee ilaalu anumtiyyuu bareera gaafa maal gochuun irra ture achii raawwanne ennaan kun perfektidha raawwateera ittiin bo'inee gaariidhaan aan jedhan anis satisfactioniin koo jiruun kun hojjetamee gaafa natti miidhage nan gammade sanuma wanti biraan jiru kun jireenya eega hojii jiruu kee hojjettee boqqolloo kee facaafattee makarattee manatti galtee ijoollee kee wanti jaalchiftu qabda miti hin gammadda gammaduun jireenya namaa keessatti barbaachisaadha asumaatti kalii dhufa malee humnaan hin dhufu gammaduun kanaaf jiruu kana wanta yaadu jira ijoollummaa kootiin bishaan bakka tokko jira horsaa qabna bakka bishaan akka horsaa bu'u yeroo baay'ee ijoollummaa alanii xabannaa waan akka dhagaa adiin argaa dhagaa fuudheessanii xixiqqoon fuudhanii dhagaa adii waan akka shookeessinii ittiin peentiin gochaa oola gaafa naqee xabadhu ijoollee hundumaan ilaalu wanta hojjedhu maaliif akka ta'e hin beeku waa akkasii peentii saalii afaan keenya hin beeku. Suuraa kakkaa. Suuraa kaafta. Suuraan kaa'aa maaliif akka ta'e hin beeku akka gaafa saawwaa fa'iin kaa'aa maaliif hundumaan saawwa gaafa arguu fi akkuma nature yanatti fakkaata amma fakkeenyaaf kun akka gaafa fa'aa fakkaata kun barbaadanii kun mataansaa sangaa ta'uu danda'a beekamu innaa waan akkasiin hojjedhee kun calluma hojjennaa mucattiin tokko biyya biraanisii dhuftee maal jette dasbiin kunoo ana maal kunoo ana asmiti jette dhuftee ilaaltee mucattii miidhagduu tokko maal jennaani kun ana jette achumaan maqaa isaa maalan jedhee lafa samaayii fi nuyi lafa samaayii fi nuyi nama jechuudha lafa samaayiidha nama jedhee moggaase kanuma yeroo wanti dabarfachuuf hin hojjedhe. Hundumtuu kun hundumti isaa kun muuziqaan instrumentii tokko jampee yoo ilaalte malkii isaatii fi jiruu isaa ilaaltee barta isaa akka dhufu. Amma eessaa dhufe inni kun? Kun amma Giineedhaa dhufe. Giineen kana uffannaa isaanii isa biyya keenya zuuraa qabu beektu miti. Kun achirraa fuudhamee kan isaan hojjetan dizaayiniin kun achirraa fuudhamee hojjetamee akkuma sanaatti hojjetamee more or less dizaayinii wayyaas qabu kana. Kanaaf muka kanarratti akkasiin baasanii hojjetanii baay'ee nama mararaa anigaa waan akkasii yeroo baay'ee gurguruudhaaf jiruu kana harkaan muru kun mashiinii tun ta'ee isuma argumaan intalli mashiinii xiqqoo qabu kana mataasee harkaan hojjetanii nagartu baay'ee faayinii kana hojjetanii baasu pilaanii godhanii hojjetu kan biraachaafuu. Mukoonni kun istaksariinsaa amma fakkeenyaaf kun qaaroo ta'uu nafu. Achirraa darbee maqaa irraa godhee waan tokko kun immoo haadhaan malkii isaa ilaaltu muka biraati nagartuma. Inni illee biyyuma sanii dhufa. Achuma dhufa. Kan akkasii kunis biyya keenya jira maal akka ta'e hin beeku malee. Eessa ta'uu danda'a? Yoo kana ilaaltu
akkuma maal jedhama akka dhagaa fakkaata akkuma dhagaa maalmuwaan keenya maraba maal jedhama dhagaan inni manaa ijaaramu kun biyya keenya jira. Baay'eetu jira waan akkasii fakkaata gaafa hojjetamu baay'ee midhaan agartu akkanatti guddatu kana fakkeenyaaf akka wanta namni peenti godhe nama miti kan peenti godhe kun neecharii maarraa akkas ta'e kun nagartu as keessatti nagartu miti kannatu baay'ee nama mi'a baay'ee nama ruudha kun. Al tokko yotti gurguruu kana waan dhukkuba maaliif baay'ee miidhagaa amma akkasiiti kun dafeeti biqilee waggaa 4 keessatti guddachuu danda'a. Innaa kanaaf salphaatti muuziqaan instrumentii gochuun isaa hin danda'ama kanaaf kun dafee wanta biqiluu fi rakasasi mukisaa dafee wanta biqiluu fi giddaan intinisaa hamma kanatti kompaaktii miti qilleensa akka wanta qabutti yaadda salphaadhas nagarta kamina salphata garuu isa kana innaa fudhattee is heavy maaliif kun dafeen biqiluu suuta'ee biqila gaafa suuta'ee biqiluu giddaan isaa baay'ee dhiphoodha. Na saawundiis immoo akkuma kana caalaa qaba saawundiin baay'ee nama saawundiin isaas sagaleen isaa jirri kun juundii ta'u gaama juundii ta'aniiti akka sanaatti gaafa dhumu iddoo kan dhufanii achi kaa'aman. Kun egaa isa biyya keenya bishaan faatti fuunuu akkas guddasa yeroo baay'ee kanatti bishaanitti naqeeti walitti qadaadamee itti muuziqaa taphatama yookaan immoo akkasuma gombisameeti lafa gombisa itti taphatama. Gara biraan immoo faniidha dubbiinsaa asitti kaa'anii. Kanarraan taphatu intiliin jira maal maqaan isaa akkas gaafa tuuxanii sagalee kenna sagalee kenna asirratti immoo rukutu sagalee kenna muuziqaan santiin taphachuuf innaa saba tokko jira saba sanatu waan kana hojjetee ittiin taphata mootummaan dhufanii waan akkasii qabatanii akka tiyaatirii ittiin taphatu tiyaatirii ittiin taphachuu malee wanta biraa miti. Kuni callume ani fakkeenyuma haadhaa godhan malee wanti biraa hin jiru. Fiigariin kun fiigarii ijoollee qabeenyaati. Ijoollee argachuu hawwii ijoollee arguuti. Ofuma sammuu keessatti dubartiin tokko innaa heerumtee ijoollee argattu malee faamilii ishee abdiin qabu. Ijoollee malee faamiliin tokko abdiin qabu. Kanaafiti ijoolleen durbaa gaafa gara heeruma abdattu kennaa argatti wayyaa intini uffatanii deemu guddaa akkan dhageetti dugda isaanii keessatti uffatanii deemu. Kun hawwii ijoolleeti malee ofuma saayikooloojii aanumati hawwiidha malee muka kanatti amanutu hin ta'in hawwii ijoollee qabaachuu. Biyya Gaanaatii ashantii jedhamu. Kanaafiti fiigariin kun soo ashantii fiiguu jedhamti. Biyya keenya natti fakkaannaan bitadhee gale kanaan jalqabnee sana booda mi'oota dijiriduu biyya Awustiraaliyaa argadhee dhuma irratti maal ta'utti ka'a warri Eeshiyaa shamboqorraa hojjetanii gurguruutti ka'ani. Warri Awurooppaa immoo maal gochuutti ka'anii kireetii gochuutti ka'ani. Kan amma al sadii wal biraa buttee guddisuu dandeessaa saawwantii garaagaraa fida. Afurumaan afuufuudhaaf. Ani amma kana shamboqoo kanatti afuufee sitti agarsiisu ifumana godhaa garuu saawwantii gaarii qabaa kan achi maayikii danda'a maayikii dhufee irratti taphatu. Kun hundumtuu sagalee mataa isaanii adda adda qabu. Eeyyeen qaba.
Meeshaan kunniin akka maali? Kunniin. Kun immoo kilaang shaarii jedhamti. Kilaang shaariin kun biyya keenya akka biyya wanta tolchaatti ilaalu kun garuu akkasiin qabanii haala akkasiin. Did we do it later? Yeah, kan sun. One music instrument. Singing bowl jedhama gaa kun immoo. Irraa hojjetame. Namni torba saatiin wal dubartiin tokko jiru. Torban saatii qabatu. Qilleensa keessa darbataa baay'inatti dhugaa. Torban saatii qabatu. Qilleensa keessa darbataa baay'inatti dhugaa.